يروحات مناكي سمجر هارمتي مالك جتشاتو تي ويا رتن قبضو يروح هجيرة أريمتي إيه لكن ما يرد لبئك يرى جبوي من دايمني ما دافع يوين دندين رتوني شنجتي eenyu naan jette? Inspektar Asaanti. Maaf nan dhiiftu ati? Maal na duuba deemta? Na dhiisi siin jedhe na dhiisi. Si dhiisaan jiru. Yoomiyyuu sin dhiisu. Dhiigni harka keerraa hurku funyaan isaanii madeessi ija isaanii sin guba. Abdiisaa kuni maal jechuudha? Maal jechuudha kun? Jechuun hiriyaa kooti. Asumatti wal barre. Maalii kooti? Garuu intala tam jettanii? Hiriyaa kooti. Maal rakkoo qaba? Baga nagaa waltajjii taphichaatti dhuftan ta'a. Eeyyee. Bareedduma akka keetii kanatu guyyaa sana dhukkubsattu taatee hospitaala keenya dhufe. Guyyaa sana cheekaappii fan dhufe. Kanas baqaffadhee ture sana. Almost gara waggaa na ta'u fedha saafan cheekaappii fan ture kan dhufe. Tole egaa nyaadhu siin jennaa silaa diddi. Dhoki. Dhugaan siin jedha. Nyaataaf dhugaatii irratti ani nama kadhadhee hin beeku. Lakkii dhugii. Garuu na kadhachaa jirta. Garuu na kadhachaa jirta. Garuu namni nani kadhadheesi si ta'uu isaatiitti hedduu na gammachiisa. Sun akka? Bareedduu akka keetii wajjiniin taa'anii bashannananii. Kunis boonsuun qabu naan jechaa jirtaa? Galatoom. Eenyudhaan jettaa? Silaasi faanaan jira kan biraa wajjin hin jiraare. Reefu laphee koo fudhatte. Maal si godha garuu naa deebisi. Laphee kee moo? Maalatis akkuma namoota kaanii qaama namaa gurguruu jalqabde. Moo qaama namaa gurguruu jalqabde. Akkam? Guddaa gurgurama yaa gooba. Qarshii guddaatti gurgurama malee. Ilaaltuun ijaa, kaleen, tiruun addunyaa irratti gabaa guddaa qarshii guddaatti jijjiiramaa jira. Addunyaa keessatti? Maal addunyaa qofa? Biyya keenya dabalatee gabaan isaa oo'aa jiraa siin jedha. Reefuu tapha fidde. Jechuun akkam akkam? Icciitii biraa sitti himu? Mee natti himi. Afachi dhiifama. Gabaa guddaa kan qabu. Ilaaltuun ijaa fi kaleeni. Bineensi kun eessaan argate? Bineensa maali? Dhiifama. Bineensa maali? Dhiifama. Doktor, rakkoon biraa maaltu jira? Rakkoo wayitu jiru. Hakimtoonni biyya alaarraa dhufan hojii jalqabaniiru? Eeyyeen jalqabaniiru. Garuu maraatticha sana fayyisuudhaaf isi waa'ee isaa Abdisaan ammaan booda homaa nuuf fayyadu. Warqiin isaa argarraa ba'etti homaa bu'aa nuun qabu. Kanumaaf na barbaadde deemoo? Xumureera.
Dhageessa. Kana booddee somni kan kee boolla gadi fageessee awwaaluu malee wanni si fayyadu tokko illee hin jiru. Doktor, ani somaan jiru. Sobuus maaliif barbaachise? Isa situ beeka. Faayidaa soba kan keetii immoo addaan baastee beekuu qabdu. Egaa doktor, hojiirraa na ari'uu barbaadan kallattii dhumaan natti maamanii ani balleessaan balleessi tokko iyyuu jiru. Hojiirraa na ari'uu jette. Kun immoo adabbii balleessaa kan kee madaalu yoo ta'e ilaalchuu qabdu. Turee balleessaan koo maaliin? Balleessaan koo maal jette? Balleessaan koo maaliin? Hospitaala basaasu. Irra si deebi'u. Akka hantuuta quuftee afaan aduree buufachuu. Doktor, eenyuun basaase? Yooman basaase? Ani basaastus miti. Inspektar Asaantii wajjin hoteela keessa maal hojjaa turte? Inspektar Asaantii? Doktor, dogoggortaniirtu. Ani Inspektar Asaantiin beeku. Dhageessa. Kana booddee gitni hojii akka itti maal akka ta'e beektaa? Du'a. Du'a caa. Haala kanaan niitiin kun nu gidduu galtee waan baay'ee nu basaasarte jechuudha. Akkas jechuudhaaf yeroo waan ga'e natti fakkaata. Du'aan kana caalaa maal akka ishiin godhu barbaadda? Abbaa galmee farkatti galfachuudhaan ala maal akka ishiin hojjettu barbaadda? Abbaa galmee kan qoradhetti yeroo jalqabaatiif guyyaa sana kan isaan wal baran. Kun dhugaa ta'uu maaliif mirkaneessa? Dhugaa ta'uusaa dhibbaa dhibbatti mirkaneesseera. Afaan kee gala. Dhugaa ta'uusaa ragaan qabdu maaltu jira? Gooftaa ragaa qaba. Har'umaayyuu yeroo jalqabaatiif hoteela laaqana affeertee jirti. Laaqana? Eeyyen. Maaliif? Ati akkamittiin irra geesse? Ana immoo icciitii allaattiiwwan keenyaati. Eeyyee. Allaattiiwwan kunniin wanti isaan hin basaafne hin jiru. Baay'ee gaariidha. Ammas taanaan hordoffii keessan itti fufaa. Tole. Tole. Ila adeemsa keessa maraaf of eeggannoo taasisaa. Xumureera. Akka maani sa'a dheeraa nuti sisteema. Maasii fa'a. Hin barbaadu. Maali? Hin barbaadu jechuun hin barbaadu jechuudha. Waanni. Waanni maal taate? Maal jedhu? Hin barbaadu sin jedha. Maali? Maaliif jechuu barbaachisa? Hin barbaaduun hin barbaaduudha kan. Hin barbaadu. Kanuma sitti himuuf kan si beellame har'a. Maal balleessee? Duraan dursaa dhimmi deebii argachuu qabu tokkotu jira. Deebii eenyurraa? Anarraa moo sirraa? Eenyurraa? Waan akkamiidha deebiin natti himuu dandeessaa? Duraan dursee maqaan keenya. Hin kolfinii maqaan kee eenyu siin jedhee eenyu? Maafin godhu maqaa koo dagatti moo? Tole natti himi. Eenyu natti himi? Roobduudha ka. Roobduu? Nagaa naa ta'e. Nagaa naa ta'e. Simone.
amma haasaa gabaabatiin abbaa galmicha irratti ejjennoo fudhatame maaltu jira? Yeroo dhafe ejjennoo fudhatame wayitu hin jiru. Maal jechuu keeti? Gooftaa ejjennoo fudhachuun dura icciitii garaa isaa baafnee beekuu waan barbaanneef. Hanga ammaatti maal hojjechaa turtan? Maal hojjechaa turtan? Icciitii quubsatee waa'ee argataniif. Amma qaama isaa elektiriikiidhaan tuttuqaatii addunyaa kanarraa dhabamsiisaa. Maal? Dhabamsiisi? Eeyyee. Iddoo qabsiisaa. Yeroos hiyyoon diinota keenya harkaa fashalaa. Xumureera. Doktor, mana keenya kanatti maamutu hojjetamaa jira. Gaagaraan jiru garuu maal akka hojjetamaa jiru? Maal rakkina jiramu? Doktor, rakkina jira jetta. Kan hin jiru utuu haadha warraa qabu, utuu maatii qabu, utuu mucaa qabu. Maal jedhee akkam jedhee ishee fuudhuu danda'a? Dhimma kana bumee lamii wajji wal mari'adha. Saajin addeessinii jaarsa ergiina fuudhinaan jette jedhee deemetti maku. Kun maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Deemee haadha warraa akka ajjeesu miti. Maaliif? Ishiin maal balleessiti? Beellam saatiin addeessinii suuraa haadha manaa kun leensaa lafa kanarraa dhabamsiisuuf. Kana beektuuti. Ati maaliif haadha manaa kan kee ajjeesuu rakka? Otoo karaa nagaatiin gargar baatee maal gooti? Maal? Doktor. Akkamitti akkas dubbatta? Falli jiru kanuma kaa. Haadha manaa kan kee ajjeesuu otoo karaa nagaatiin gargar baatee jechis gaarii. Kanaa gorsite. Kana na gorsitaa. Garuu sitti immoo garuu haadha manaa kun yoomiyyuu ishee guddiddoo. Inni kun yoomiyyuu. dhageecha. Saajin addeessi uffachisa jechuun si qofa fatuun taan nu hundaafuu ka gaarii taane bara. Maaliif? Maal jechuun gaarii? Eema ishiin ulfooftee booda yoo ati irraa dhaqatte gadoo qabatte. Kun immoo si qofa fatuun taan nu hundaa icciitii keenya fuutee handaatti gadi gatte. Abbaa barbaadde gara barbaaddetti bittinsuu dandeessi. Ani garuu haadha warraa qofu yoomiyyuu hiikuu hin danda'u. Hin danda'u doktara. Haadha ijoollee kootii akkamitti hiika doktara? Ati akkamitti naan jette akkas? Eefa akkas ta'e maaf dursite hin dabarsiifnere? Maal? Doktar, haadha ijoollee kun haadha warraa koo sitti ulfaatu doktar xiqqoo. Otoo si deemee akkamitti jechuuf laaltameerti. Afaan nuti ulfaatu. Kanaaf nu hundaa fuute qileetti gallu gatuudhaan kaatee akka jechuudha. Doktar, akkamitti akkas jettan? Cabis dhimma kam obbo Beellamee. Doktar, ani dhaqna waliin. Atis edaa, atis akkasuma yaadda. Anatti garuu akkasumatti hin fakkaatu. Hingaa. Akka amma qufni keessarraa galee Kufa natti hin fakkaatu. maalirree? Beela ta'uun Beelicha sirraa galee caalaa natti dabaluu soofadhe. kanaaf adabbisiif kennameerraa barumsa arganne jechuudha. Badiin hojjedhee seeraan akka na gaafachiisu badhee jira. Kaayyoon adabbii yakka hojjetu tokkorraa hundeessite gara fuulduraa immoo lammii biyyaa hojjetu akka ta'udha. Kanaafiyyuu Inspektar. Inni kam tanaan hin jedhin. hiikamuu hin barbaaddu. Yoomsu kufee. Maal jechuudha? Asuma taa'ee dallaa irraan si ilaaluutu naaf caala.
maraatteeti. Yoom maraadhees jaalala keetii waan ta'eef na boonsa. Daawit, yakka biraa hin hojjetin. Afaan kee qabadhuutii dallaa kan keessaa beeku. Ta'u hin bahu inspektar. Kanaan booda dallaan kun qe'ee koo manni hidhaas mana kooti. Maal jechuudha? Si dhukkubaafi? Ta'u inspektar. Seera dhiigaa jiru. Maal jechuudha? Yookaan wabii na waamuu yookaan mana adabbii na geessuu qabda. Seerri numaa guutamee jira amma boodanis. Wabii koo natti mika. Inni maal si godhaa? Seera osoo hin guutamin dallaa kana keessaa bahuun yakka of danda'e. Anatu wabii siif ta'e amma deemuu dandeessa. Kan yakkus kan wabii ta'us Adabbii siif kenname irraa waan baratteef amma deemuu dandeessa. Inspektar, balleessaan koo maali? Abbootii seeraa, poolisoota seera kabachiisan jaalachuun nama adabsiisa? Gonkumaa. Maaliif gaaffii koo hin fudhanneere? Waa'ee jaalaaf yeroo hin qabu. Inspektar, umrii koo guutuu si abdadhee si eegee jiraachuun barbaada. Hanga jaalalaa fi yeroo argattu si obsuu danda'a. Daawit, waa'ee jaalala keetti dhiisii fi hojii koo fi yeroo nagaa hin jiru. Hatumuu jaalallee qabda. Akkasi jaaladhu qofa na dhiisi. Jechoota afaan kee keessaa burqan dhandhama akka jiraatu qofa naaf eeyyama. Ture filannoo kee daftee sun hafte gaarii na fakkaata. Sayyoo hojii kana keessaa harka koo fudhachuu nan barbaada. Maal? Hojii kana dhiisuun murteesseera. Innis mirga keeti. Garuu dubbii kan obbo Beellameef osoo hin ta'e wayyu. Ani immoo maaliif barbaachisa? Maal ati yoo hin ta'e maal rakkinisa? Handaallee waa tokko qofa dhaga'uu barbaada. Maal sirraa dhaga'uu barbaada? Wanti illee naa dhaga'uu barbaadu. Haadha manaa tantee geggeessu. Haadha manaa qomu. Sayyoo haadha manaa qomu. Na dhagaye. Haadha manaa qomu. Kun dandeessa. Kun dandeessa. Tasgabbaa'ii na dhagaye. Tasuma kun ka'uu hin danda'u. Dalagaan kun dhiiga galaana tokko nyaatee as gahe. Ammas dhaabbaticha lubbuun tursiisuudhaaf dhiiga gabbaruun itti fufuu qaba. Kanaaf akka obbo Beellam jedhanitti ati saajin addeesii torbaan kana keessa cidhaan fuudhuu qabda. Gokkuma gochuu hin danda'u. Yoomillee haadha manaa koo ijoollee yoomiyyuu hiikuu hin danda'u. Abjuu keessa gokkuma isinii milkaa'uu hin danda'u. Akka milkaa'uuf ammoo dura jiruu ta'e ibiddaan gubu. Ani moo haadha manaa koo ijoollummaa yoomiyyuu hiikuu hin danda'u. Yoomiyyuu balaanuu irra ga'uu hin danda'u. Abjuu keessan akkasumas hedduu nama kolfisiifti. Amma na dhagaye. Yeroo qabdu torbaan takka qofa. Guyyoota kan kana keessatti gochoota kana raawwachuu baannaan keessa yaada manaa tatteetis. Waan biraatti. Sayyoo waan dubbatu garuu jala muriidha. Ishee kana
akkasitti. Yoomiyyuu isin hin milkaa'u qoqqocheessa. Yoomillee yoomillee. Roobdu? Nagaa naa ta'e. Nagaa naa ta'e. Simone. Amma haasaa gabaabatiin abbaa galmicha irratti ejjennoo fudhatame maaltu jira? Yeroo dhafe ejjennoo fudhatame wayiitu hin jiru. Maal jechuu keeti? Gooftaa ejjennoo fudhachuun dura icciitii garaa isaa baafnee beekuu waan barbaanneef. Hanga ammaatti maal hojjechaa turtan? Maal hojjechaa turtan? Icciitii quubsaa ta'e waa hin argataniif. Amma qaama isaa elektiriikiidhaan tuqaatii addunyaa kanarraa dhabamsiisaa. Maal? Dhabamsiisi? Eeyyee. Iddoo qabsiisaa. Yeroos hiyyoon diinota keenya harkaa fashalaa. Xumureera. Doktor, mana keenya kanatti maamutu hojjetamaa jira. Garagaraan jiru garuu maal akka hojjetamaa jiru? Maal rakkina jiramu? Doktor, rakkina jira jetta. Kan hin jiru utuun haadha warraa qabu, utuun maatii qabu, utuun mucaa qabu. Maal jedhee akkamitti ishee fuudhu danda'a? Dhimma kana gumee lamee wajji wal mari'adha. Saajin addeessinii jaarsa ergiina fuudhinaan jette jedhee deemetti maka. Kun maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Deemee haadha warraa koo ajjeesu miti. Maaliif? Ishiin maal balleessiti? Beellam saajin addeessinii suuraa haadha manaa koo leensaa lafa kanarraa dhabamsiisuuf. Kana beektuuti. Ati maaliif haadha manaa kan kee ajjeesuu rakka? Otoo karaa nagaatiin gargar baatee maal gooti? Maal? Doktor. Akkamitti akkas dubbatta? Faalli jiru kanuma kaa. Haadha manaa kan kee ajjeesuu otoo karaa nagaatiin gargar baatee jirus gaarii. Kanaa gorsite. Kana na gorsitaa. Garuu sitti immoo garuu haadha manaa koo yoomiyyuu hiikuu danda'u. Inni hiikuu yoomiyyuu. Dhageecha. Saajin addeessi nufachiisa jechuun si qofa otoo hin taane nu hundaafuu ka gaarii taane bara. Maaliif? Maal jechuun gaarii? Eema ishiin ulfooftee booda yoo ati irraa dhaqatte gadoo qabatte. Kun immoo si qofa otoo hin taane nu hundaa icciitii keenya fuutee laatti gadi gatte. Abbaa barbaadde gara barbaaddetti bittinsuu dandeessa. Ani garuu haadha warraa koof yoomiyyuu hiikuu hin danda'u. Hin danda'u doktara. Haadha ijoollee kootii akkamitti hiika doktara? Akkamitti naan jetta akkas? Eefa akkas ta'e maaf dursitee hin labsiifne? Maal? Doktor, haadha ijoollee kun haadha warraa koo sitti ulfaatu doktor xiqqoo. Otoo si deemee akkamitti jechuuf laaltameerti. Afaan nuti ulfaatu. Kanaaf nu hundaa fuutee qileetti gallu gatuudhaan kaateefte jechuudha. Doktor, akkamitti akkas jettan? Cadis dhimma kam obbo Beellamee. Doktor, ani lagna waliin. Atis egaa, atis akkasuma yaadda. Anatti garuu akkasumatti hin fakkaatu. Siingaa. Akka amma qufni keessarraa galee Kufanatti hin fakkaatu. maalirree Beela ta'uun beelicha sirraa galee caalaa natti dabaluu soofadhe.
Kanaaf adabbisiif kennameerraa barumsa arganne jechuudha. Badiin hojjedhee seeraan akka na gaafachiisu badhee jira. Kaayyoon adabbii yakka hojjetu tokkorraa hundeessite gara fuulduraaf immoo lammii biyyaaf hojjetu akka ta'udha. Kanaafiyyuu Inspektar. Inni kamta naan hin jedhin. hiikamuu hin barbaaddu. Yoomsu kufee. Maal jechuudha? Asuma taa'ee dallaa irraan si ilaaluutu naaf caala. Maraatteeti. Yoom maraadhees jaalala keetii waan ta'eef na boonsa. Daawit, yakka biraa hin hojjetin. Afaan kee qabadhuutii dallaa kan keessaa beeku. Ta'u. Hin ba'u inspektar. Kanaan booda dallaan kun qe'ee koo manni hidhaas mana kooti. Maal jechuudha? Si dhukkubaasi? Ta'u inspektar. Seera dhiigaa jiru. Maal jechuudha? Yookaan wabii na waamuu yookaan mana adabbii na geessuu qabda. Seerri numaa guutamee jira amma boodanis. Wabii koo natti mika. Inni maal si godhaa? Seera osoo hin guutamin dallaa kana keessaa bahuun yakka of danda'e. Anatu wabiisiif ta'e amma deemuu dandeessa. Kan yakkus kan wabii ta'us Adabbisiif kennameerraa waan baratteef amma deemuu dandeessa. Inspektar, balleessaan koo maali? Abbootii seeraa, poolisoota seera kabachiisan jaalachuun nama adabsiisa? Gonkumaa. Maaliif gaaffii koo? Yeroo haati manaa keessa hojii irra haadamte maal akka jechaa turte waa yaadatan qabdu? Yeroo isheen hojii irraa ari'amte Eeyyee. lakkeen waa yaadadha. Laphee kiyyaraa cubbuu himaan daa'immanii madaa fayyuu hin dandeenye irratti hojii hin jette? Eenyunaan jette? Inspektar Asaanti. Maaf nan dhiiftu ati? Maal na duuba deemta? Na dhiisi siin jedhe na dhiisi. Si dhiisaan jiru. Yoomiyyuu sin dhiisu. Dhiigni harka keerraa hurku funyaan isaanii madeessi ija isaanii sin guba. Abdiisaa kuni maal jechuudha? Maal jechuudha kun? Jechuun hiriyaa kooti. Asumatti wal barre. Maalii kooti? Garuu intaltam jettanii hiriyaa kooti. Maal rakkoo qaba? Baga nagaa waltajjii taphichaatti dhuftan ta'a. Eeyyee. Bareedduma akka keetii kanatu guyyaa sana dhukkubsattu taatee hospitaala keenya dhufe. Guyyaa sana cheekaappii fan dhufe. Kanas baqaffadhee ture sana. Almost gara waggaa na ta'u fedha saafan cheekaappii fan ture kadhee dhufe. Tole egaa nyaadhu siin jennaa silaa diddi. Dhoki. Dhugaan siin jedha. Nyaataaf dhugaatii irratti ani nama kadhadhee hin beeku. Lakkii dhugii. Garuu na kadhachaa jirta. Garuu na kadhachaa jirta. Garuu namni nani kadhadheesi si ta'uu isaatiitti hedduu na gammachiisa. Sun akka? Bareedduu akka keetii wajjiniin taa'anii bashannananii. Kunis boonsuun qabu naan jechaa jirtaa? Galatoom. Eenyudhaan jettaa?
Silaasifaan anjira kan biraa wajjin hin jiraare. Reefu laphee koo fudhatte. Maal si godha garuu naa deebisi. Laphee kee moo? Maalatis akkuma namoota kaanii qaama namaa gurguruu jalqabde. Moo qaama namaa gurguruu jalqabde. Akkam? Guddaa gurgurama yaa gooba. Qarshii guddaa. Maal hojjaa turte? Inspektor Asanti. Doktor, dogoggortanii jirtu. Ani Inspektor Asantiin beeku. Dhageessa. Kana booddee gitni hojii akkeetii maal akka ta'e beektaa? Du'a. Du'a caala. Haala kanaan niitiin kun nu gidduu galtee waan baay'ee nu basaasarte jechuudha. Akkas jechuudhaaf yeroo waan ga'e natti fakkaata. Du'aan kana caalaa maal akka ishiin godhu barbaaddu? Abbaa galmee harkatti galfachuudhaan ala maal akka ishiin hojjettu barbaaddu? Abbaa galmee kan qoradhetti yeroo jalqabaatiif guyyaa sana kan isaan wal baran. Kun dhugaa ta'uu maal mirkaneessa? Dhugaa ta'uusaa dhibbaa dhibbatti mirkaneessee. Afaan kee gala. Dhugaa ta'uusaa ragaan qabdu maaltu jira? Gooftaa ragaa qaba. Har'umaayyuu yeroo jalqabaatiif hoteela laaqana affeertee jirti. Laaqana? Eeyyen. Maaliif ati akkamittiin irra geesse? Ana immoo icciitii allaattiiwwan keenyaati. Eeyyee. Allaattiiwwan kunniin wanti isaan hin basaafne jiru. Baay'ee gaariidha. Ammas taanaan hordoffii keessan itti fufaa. Tole. Tole. Ila adeemsa keessan maraaf of eeggannoo taasisaa. Xumureera. Akka maani sa'a dheeraa nuti sisteema. Maasii fa'a. Hin barbaadu. Maali? Hin barbaadu jechuun hin barbaadu jechuudha kan? Waanni maal taate? Maal jechuudha? Hin barbaadu sin jedha. Maali? Maaliif jechuu barbaachisa? Hin barbaaduun hin barbaaduudha kan? Hin barbaadu? Kanuma sitti muufan si beellamee irra. Maal balleessee? Duraan dursaa dhimmi deebii argachuu qabu tokkotu jira. Deebii eenyurraa? Anarraa moo sirraa eenyurraa? Waan akkamiidha deebiin natti himuu dandeessaa? Duraan dursee maqaan kee hin kolfinii maqaan kee eenyu siin jedhee eenyu? Maaliin godhu maqaa koo dagatte moo? Tole natti himi. Eenyu natti himi? Roobduudha kan. Guddaatti gurgurama malee. Dhugaa jedhame? Ilaaltuun ijaa, kaleen, tiruun addunyaa irratti gabaa guddaa qarshii guddaatti jijjiiramaa jira. Addunyaa keessatti? Maal addunyaa qofa? Biyya keenya dabalatee gabaan isaa oo'aa jiraa siin jedha. Reefuu tapha fidde. Jechuun akkam akkamii? Icciitii biraa sitti himu? Mee natti himi. Afachi dhiifama. Gabaa guddaa kan qabu. Ilaaltuun ijaa fi kaleeni. Bineensi kun eessaan argate? Bineensa maali? Dhiifama. Bineensa maali? Dhiifama.
Doktor, rakkoon biraa maaltu jira? Rakkoo wayitu jira. Hakimtoonni biyya alaarraa dhufan hojii jalqabaniiru? Eeyyeen jalqabaniiru. Garuu maraatticha sana fayyisuudhaaf isi waa'ee isaa Abisaan ammaan booda maan fayyadu warqiin isaa argarraa ba'etti homaa bu'aa nuun qabu. Kanumaaf na barbaadde deemoo xumureera. Dhageessa. Kana booddee somni kan kee boolla gadi fageessee awwaaluu malee wanni si fayyadu tokko illee jiru. Doktor, ani sobaan jiru. Sobuus maaliif barbaachise? Isa situ beeka. Faayidaa soba kan keetii immoo addaan baastee beekuu qabdu. Elaa doktor, hojiirraa na ari'uu barbaaddan kallattii dhumaan natti maamanii ani balleessaan balleessi tokko iyyuu jiru. Hojiirraa na ari'uu jette. Kun immoo adabbii balleessaa kan kee madaalu nu ta'e ilaalchuu qabdu. Turee balleessaan koo maaliin? Balleessaan koo maal jette? Balleessaan koo maaliin? Hospitaala basaasu. Irra si deebi'u. Akka hantuuta quuftee afaan adurree kuufachuu. Doktor, eenyuun basaase? Yooman basaase? Ani basaastus miti. Inspektara Asaantii wajjin hoteela